ይሄ የማየው በህልሜ አለ። በእውነት ነው አይደለም የማየው አለው። በህልም ነው በእውነት ነው ከምር አዲስ አበባ ኧረ በእናታችሁ በጣም ልታሰክሩኝ ነው። አሁን ወልደ ጻድቅ ይባላል። ያያ ዘልደታ ፋኖ ነኝ። አሸባሪው አብይ አህመድና ምርኮኛው ብርሃኑ ጁላም የነሱ ብሔር አባላት የሆኑትን ብቻ እየመረጡ ከአማራ ክልል እያስወጡ ነው የሚገኙት። በዚህ ሳምንት አንድም ወታደር አማራ ክልል ውስጥ አይገኝም። የውሃብ 24 ሰዓት ይሄን ነገር ለማቆም ቁርባን ከነ ከሳ አያናን ወልቀበቴ አዲስ አበባን የሮ ህንቀብዱ ሎሉላፍ ቆጶይቴ ትጅርቲ ኑቲስ ፋኖዳ እንዋጋ ካንጀሩዳ ዘኖን አከናኮኒ በልኢናን ፈጫቲ ቱሬ ፋኖን ጎንደሪ ፊ ጎጃም ቆፎሶን ታኔ ፊፍኔ ከሳሌ ቃብሶ ኤጋል የቹዳን ገረርሶ ጉደቱ ቱሬ ፋኖን ፊፍኔ ሆ ኤጋ ከነ ጀዴ ማል ከሰ ጅራ ሃል አማ ሃል አከሚ ከምቱ ጅራ ፈኪና ፊ ጋፋ ሰንቲ አከስቲ ገርቴ ማቃይፍ ዳኒያን ክፍላ ከፍተማ አከናቲ ናኖ አከና ከነ ጅራዳ ፋኖ ወሊን ጅራ ከጀዱ ሁንዳራ ከንከነ ሜቲን ጅራ ሳአዲ ደሚ አፍሩ አከሱማ ገርቴ ቶርባን ከነ ከሳ ሃል አከና ከነ ከነ ማቲን ቱሬሚ አመንተነ ሆ ማል ከሰ ጅራ አከሱማ ሳአዲ ደሚ አፍሩ ከሰቲ ወሮኒ ኦነግ ብልጽግና በከቡተኒቲን አማራ ቡልጭነ የተነፍተን ሳአዲ ደሚ አፍሩ ቆፋ ኢስኒ ከነ ጅራ ቁርባን ተከ ከሰቲ ናኖ አማራ ከሳ ወንቲ ሎልቱ የረሙ ቶኮሌን hinjiraatu ammayyu zari isaanii yookiin ammoo abii dhalattoota Oromoo baasaati jira dhalattoonni biroo lubbuu keessan baraara taatee dhammee torbaan kana taamaatiin jiru akkasuma haala faannoon keessa jiru namoonni hedduun waa'ee faannoodha maaliif dhiistan kan jedhudha nu gaafachaa turtan arabee kana zalaa jecha koflaa ittiin bashannanaati video gaabdu tana waliin dhageeffanna aan abduu mobile app raayba gara deebiidhaan gara channel kiyya ruftan waraana jalqaba ruftan abduun jedhama abduu mobile app subscribe godhaa maamiltoota keenyaatti dabalama torban kana keessa taatee addaatu taamee Gondarii fi Goojjam to'anneeti jirraa kan jiru ajandaan akkasii propagandaan akkasii illee facaati ture jechuudha akkasuma gartee warraan loluudhaa fi naannoo Amaaraa keessa dhufe guutumatti qulqulleessineeti jirra naannoo Amaaraa keessatti damasneeti jirra kan jiru bal'inaan facaati ture jechuudha haa ta'u jechuun qabsoo ittiin jiran jechuu kiyyaa miti qabsoo itti jiran jechuun itti jiran wantoota tokko waan dhugaa irratti hundaa'e kan gartee social media kanarratti facaatiin jiru aga xiqqoo takka waan isaan bobboojina jiranis ni mul'ata jechuudha ni argina san nuti jechuudha wanni dhugaadhaa xiqqoon takka akkuma jirtu taatee yoo takka argatan sagalee dabalaniiti akka jinniidha akka baanan san jechuudha kudhan godhaniiti himan jechuudha wanni warra kanaa ammoo waan gartee yookiin mootummaa waliin godhamaatiin jiru jettee yoo dhiistellee sin dhiisu jechuudha akka sabaatitti kan isaan jedhan fakkeenyaaf Addis Ababa keessa akkamitti ta'e isaa bakka gartee ani saba addaati danta addaanaaf kenni jedhame keessatti kaatee jirtaa bakka amma itti fituuban deebiin kan jiru qeerroo Addis Abaatiif siyaamicha godhaati turan jechuudha qeerroo Addis Ababa ammantan hoo maal keessa jira kan jedhus mee walumaan ilaalla buuchisanii jechuudha garuu isaan haala akkasii san irratti jechuudha kan isaan yaamicha godhaatiin turan sababuma gartee karaatiin wal qabate jechuudha achi Gondar qabanne Goojjam qabanne san dhugaa isaaniiti akkasuma asii ammoo ani yeroo tokko Finfinnee kana keessa Addis Ababa kana keessa jechuudha miskiin achi gartee qotee bulaa fakkeenyaaf naannoo Amaaraa keessa jiru kan siyaasaaf olii gadi burjuu ajeessan kan gartee kijibaan boqoysaniitti dhamaasan kana miti quufaan kan gartee ummata nagahaa gaafa kan walloon ummata kenna gartee gabbahee akkas godhe quufaan kan guyyaa takka bishaan qabbanaa dhiqatee hin beekne Finfinnee tana keessa taa'ee ganama gadi bahee irra hedduun isaanii akkuma isin beektan kaa'attuudha gabbahee bilbila takka kiishaa nama fuudheetiin faxara o'aa nyaatee dhugaatii isaa dhugee caatii isaa nyaatee nagaa uumaan bobba'eetiin galuu isa kana kan gartee jibbaarratti guutame dhukkubni guddaan kan faca'u as keessaa jechuudha duuba warri kuni gadi bahee amman tana an ifaannoodha jedhee akkasitti gadi bahee shallalu anna gammachiisee jira maaliif seetan isiniif galaan mire ichisaa shallalaa turan istaadiyoomii keessatti gadi bahaniiti miti karaa gubbatti miti jechuudha warri kun akkuma isin beektan lubbuu bakka ittiin seenanii hin qaban fakkeenyaaf karaa gubbatti gadi bahaniiti miti jechuudha akka gaafa gartee gaafa kan qeerroodhaa san jechuudha istaadiyoomii keessatti bakka wal gahanii heddummaatanii jiranitti dhiichisni akkasii guyyaa takkaaf akkas qawxii godhaati turan jechuudha duuba waan kana gaafa jalqaba wal waraansi kun eegalu gaafa faannoo fi gartee mootummaa wal eegalutti akkuma isin yaartan Adaanach Abeebee jalqaba waan isin irratti akeekkachiisin isin irratti hojjette xinfishii takka illee hin hayyamu jetteeti turte jechuun waa'een warra kanaa duuba hagasuma istaadiyoomii keessaa kala fadhiitamu arginaanini besi ani sakkaree jira ifollaalee jira kan jedhudha Abbaba Balaw kareefu inni dhiheesse kana jechuudha namichi kana illee chaanaala isaa irraa cufan jechuun chaanaalonni warroota gartee waan kana irratti hojjetaatiin jiru bal'inaan cufamaa jira hedduun isaanii 360 qofaa miti amma isaallee cufanii jiran fakkeenyaaf innis ol deebi'uu hin dandeenye YouTube irratti YouTube bal'inaan waan kana dhiibee social media asumaanuu jechuudha ijoollee Oromoo warri YouTube hojjetaatiin jirtan uf eeggadha warroonni gartee guddachuudhaaf hojjetaa jirtanis YouTube akka durii miti waa'ee siyaasaa akkaataa Facebook ni bara 2019 caale 2020 takka diidama keessa ture takka ni yaadatu Facebook ni jechuudha homa takka ati katabnaa bas warning yookiin ammoo sirratti blog sirra godhu takka adabbii garagara sirra kaa'u takka haala akkasiisan eegale jechuudha social media deemee jechuudha walumaa galatti guutumatti iyyuu
waanuma gartee siyaasa wal qabatu waan gartee saba kiyyaaf sagalee ta'a dhaaduu adda addaa sooshaal miidiyaa kana hambisuuf deeman natti fakkaata YouTube amala duraanitti sun taane akka malee namoota hedduudha miidhaa jira of eeggannoo godha ijoollee Oromooti isin jechuu barbaadeeti duuba isa kana sirraa cufan namoota hedduudha ammoo cufameeti jira warri akkuma isinuu beektan gosaan nama arrabsaa gosaan nama oliif godha haa ta'uti ammoo karaa YouTube illee dhiibbaan jira gaafattu akkas Oromooti dukkanaa gaafa hayyoon Oromoo akka Jawaarfaa hidhaa turan san jechuudha gaafa Hacaaluufaa dhabnee akka malee Oromoon gaafsan gaafa miira keessa seenee akka malee jechuudha gaafa saniyyuu chaanalli Oromoodhaa kan namoota dhuunfaa akkanatti nama arrabsan namoota tokko tokko warra akka gartee Asiliifaa akka Jijiifaa taate malee sababa kanaatiin kan cufameen jiru OMN kanarratti dhugaa dubbachuu fi wallaahi Oromoon waan dinqisiifatamuu qabuudha jechuun kuni dhugaa waan gartee seeraati haa ta'u ammoo akka miidiyaatti mee namoonni dhuunfaa cufamuu danda'a namoonni dhuunfaa akkanaa akka gartee namoota tokko tokko cufamuu danda'a akka miidiyaatti hin agarreen Oromoo asirraa fakkeenyaaf keelloo miidiyaan tokko garuu cufamee ture keelloo miidiyaan cufameeti ture tokko tokko akkas yoo taate malee dhugaa dubbachuu fi OMN yeroo meeqa lafarratti illee kasafamee Ameerikaa keessatti jechuudha himannaa mana murtii deemamee Ameerikaa keessatti mana murtii irratti gartee yakka jedhaniitiin akkas himannaa irratti banuun sun waan guddaadha karaa saniin himatamee onlaayinaan yeroo meeqa akkas godhamee haga ammaatittiyuu waan taane ka dhiibbaan xixiqqoon irra gahamuu danda'a malee jechuudha kanaafuu kanarratti dhugaa dubbachuu fi Oromoon akka gartee haqa ofiitii qabsaa'uu malee haqa ofiitii dubbachuu malee akka haqa namaatti hin dabarre akka naman abaarre akka yookiin gartee haqa namaatti hin dabarre kan mul'isuudha dhugaa dubbachuuf. Duuba Finfinnee keessaa sababa ayyaanaatiin ol qabatee inni waggaa kan jedhu dhaaduun akkasii shallalaan akkasii kun ture jechuudha. Mee haga tokko takka shallala isaaniitii fi waan namas kofalchiisuudha shaashaa waan nama godhuudha walumaan dhageeffanneetiin haala jirre amma keessa jiranitti achi dabarrame. አትሊስት ህዝቡ ራሱ ማስተዳደር ይችላል ድሮም ቢሆን ያለ መንግስት ነው የምንኖረው መንግስት የሚባለው እኮ በቴሌቪዥን ነው የምናየው እንጂ መሬት ላይ የለም ሁሌ ለማስፈራራት ምን ለማለት ነው የምታዩትና ይሄንን በማሰብ ለቀቅ የተደረጉ ከተሞችን በድፍረት ገብተው የቹኒ ኡፊንስ ኡፍ ቡልቹኒ ደንዳሃ ኡባን ኡፍማን ፋብልቹ ዱራንለ መንግስት ዮከና ሞቱምባኒ ቴሌቪዥን ቆፋ ከሰጥ ያጋራ ናኖ አማራ ጅቹ ይሳቲ ናኖ አማራ ከሰጥ ዱራንሲ ሞቱማን ተካ አርግነቱም በሉ ቴሌቪዥን ቆፋ ከሰጥ ሞቱማ ካጋሩ ኡመን ኡፊን ፋብልቹ እቹን አማት የቹ ሞቱማን ሂንጅሩ ከጀሩራ አማ ይረጉዳት የፈናን ሳኒ ጋፈቶ ዲሆ ኢብሳ ፋኖን ከነቶኮካ አንሳ ምድሮ ሲኒፍ ዲሄ ሰሪ ቱረ ቶኮ tu jira ka marre wadajo amma nuti diinni kenna makkalaakayas miti milishas miti liyyu haylis miti warra biltsiginnaa waan biltsiginnaa bakka bu'ee oonag bakka bu'ee yana sanka waan oonagi biltsiginnaadha bakka bu'eetiin naannoo amaaraa bulcha jedhee irratti xiyyeeffannoon kenna isa kana irratti ka jedhudha amma inni kunis kanuma dhaamaa jira jechuudha jechuuni an waan kanarra maal akka isaan argatanis namaaf hin galu garuu amma kanarratti xiyyeeffataniiti jiran jechuudha jechuun akka bulchiinsi bis naannoo amaaraa keessatti gadi hin dhaabanne duuba sanirraa dubbataa jira abbaba bala'u jechuudha waan kana audio maan isin dhageeffachiisa xiqqashoo gaarii miti wanni warra kana fakkeenyaaf amma isayyuu dhabamsiisanii jiran asirraa sagalemaan dhageeffadha bakka takka ammoo keessaa bakka nama kofachiisu jira sanniin viidiyoodhaan isin dhageessaa bakka garii audioodhaan isin dhageeffachiisa ከዛም በላይ እርስ በርሳቸው ሲሿሿሙ ያለፈው ሳምንት ፕሮግራማችንን አይታችኋል አማራ ሆኖ ለብልጽግና የሚያደር አማራ ሆኖ ለብልጽግና የሚዋጋ ካለ ከዛ በላይ ውርደት የለም ይሄ ነገር ደግሞ በአስቸኳይ እንዲቆም የ24 ሰዓት ጊዜ ሰጥተው ፋኖች አዲስ ድምጽ አቅርበን ነበር ይሃብ 24 ሰዓት ይሄን ነገር ለማቆም ከኦነግ በላይ ለብልጽግና የሚያደር መንግስት አለ አይነት ተደርጎ ከሲቪል ሰርቪስ በስተቀር ፖለቲካል ውሳኔ የሚሰጥበት ቦታ ላይ የፖሊስ አዛዥ የሚኒሻ አዛዥ የጸጥታ ሹም የብልጽግና የጽህፈት ቤት ቢሮ ኃላፊ የሚያመኝ ድርጅት አማራ ሆነ የብልጽግና ቢሮ ጽህፈት ቤት ምንትስ ኃላፊ የብልጽግና የህዝብ ግንኙነት ምናምን ኃላፊ የብልጽግና የኮሙኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አማራ ሆነ እዛ ቦታ ላይ ስትገኝ ያማል ኮምፕሊትሊ ስኮ የኦነግ የፕሮግራም የፖለቲካ ፕሮግራም ማስፈጸሚያ ፖዚሽኖች እኮ ናቸው የአማራ ብልጽግና የጽህፈት ቤት ቢሮ ኃላፊ የአማራ ብልጽግና የኮሙኒኬሽን ዳይሬክሽን የአማራ ብልጽግና የጸጥታ ሹም የአማራ ብልጽግና የኮማንዶ ምናምን አዛዥ የአማራ ብልጽግና የዞን አስተዳዳሪ ምናምን በቴሌቪዥን ጥፊ አይቻልም ማለት ነው አይቻልም ምን አባት ያረጋለው ታዲያ በጣም የሚገርም እኮ ነው ኤክስትሪምሊ አማራ ክልል ውስጥ ይሄ መንግስት በሞተ ባለቀ ሰራዊት ምንም ኃይል ሳይኖረው የራሱ ካምፕ ተንዶ ብቻውን የቀረ በሳምንታት በወራት ውስጥ ትግራይ ውስጥ ከፍተኛ ነገር እንደሚነሳ ቅንጣት ታህል የለኝም መዝግቡት
jechuun amman tana naannoo Amaaraa keessa gabaabsateen isin maka waan akka communication maali akkasii commando maali akkasii halaafiidha bulchiinsa waan jedhamu walumaa galatti waan bulchiinsa biltsiginnaa naannoo Amaaraa jedhamu takkatti achi keessatti ijaan argamte taaraan isin kabalaadha televiziyoona keessaan kabalaan silaayyuu hin danda'amu malee ka jedhu jechuun aara guddaa keessa seena jechuudha Abbabaa Balawwee aara guddaa keessa seeneeti jira jechuudha kana jechuun oonagiidhaaf jiraawwachiiftuun achi keessatti akka hin dhaabbanne baatii kana keessa naannoo Amaaraa qofa miti Tigraay keessatti illee bala ajaa'ibaatiitu dubbii ajaa'ibaa akka udeema Oromiyaa keessatti Wallagga duraanuu natsaannatii labsateeti jira jechuun isatu akkana jedhee beekika jechuun bilisummaa labsatee jira miti biyya bilisa baate gartee Oromiyaa bilisa baate kan biyya taate qofa arguu barbaanna jedhaniiti jiranii akkasuma gara Somaaleetitti illee mootummaan kun diigabeeti jira baad sa'a 24 isinii kennine dhaga baabdumatti achi keessa biltsiginnaa jedhee poolitikaadha wanni achi keessatti ijaaramu takkattiin akka hin jiraanne uummanni ofiif bulchaa akka jirudha magala caan amma inni dabarse kun jechuudha jechuun fakkeenyaaf gaafa dhihoo marroon amma dhihoo tana magala caa kenneeti ture achi keessatti hosin agartan jechuudha marrooni tasgabbiidhaan nuti haga amma lola hin eegalle laalmee ati garaagarummaa feete qabaadhu mee ati waraana bilisummaa Oromoo hanga feete garaagarummaa feete qabaadhu mee haasawaa warra saniitii fi ka warra kanaa laali garaagarummaa jiru mee laali bilchina jiru mee laali siyaasa jiru loltummaa qofaa miti bara mee garaagarummaa jiru laala yeroo hedduu jechuun faannoonis qabsootti hin jiru jechuu kiyyaa miti ittuma jira akkuma reefuu jenne haa ta'uti ammoo akkaataa adeemsa warra kanaa alinaaf hin gallean naannoon isaanii uummanni kun mee fakkeenyaaf naannoon Amaaraa kun akkam taa'ayye walumaa galatti amma xiyyeeffannaan isaanii loltuu caalayyuu biyya san ofii isaaniitii daaraa wal godhu deeman homo barbaade yoo ta'e dhalataa isaaniitii fakkeenyaaf kan achi geeffamu jechuudha amma booda nama achi geeffamu waan naannoo Amaaraa bulcha biltsiginnaa naannoo Amaaraatti jedhamee waan achi dhaqu takkatti achitti arguun barbaannu jedhaniiti sa'a 24 isinii kennee jirra jedhanii jiran duba dhingedda marrooni gaafa ibsa kennu san nuti haga ammaa lolan eegalle Oromiyaa tuttuqnee madeessinee dhiifnuu miti kan amma booda abbaan barbaade nu dhaabuu hin dandeenye amma leenjitti jirra ufurraa ittisuu ofarratti jirra malee haga ammaa lolan eegalle ka jedhu ibsi inni kenne kan gaafsachu warri ammoo sa'a 24 torban takka sa'a 24 torban takka mee fuula duratti waan ajaa'iba dhageeffattanii dhagaa መዝገቡ ትግራይ ውስጥ በወራት ትልቅ ነገር እንደሚነሳ ጠብቁ በተለያዩ ቦታዎች በኦሮሚያ ክልል ራሱ በአሁኑ ሰዓት በገንዘብም በምንም እያታለሉ መከራቸውን ለማሳየት ሞክረዋል አሩሲ ያለው እውነት ሌላ ነው ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ቦረና ያለው እውነት ሌላ ነው ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ሸዋ ውስጥ ያለው የሸዋ ኦሮሞ ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ታዩታላችሁ ኦሬዲ የወለጋ ኦሮሞ እንቅስቃሴ እኛ ድሮም ቢሆን ሊብሪቲ ነፃነት ነው የጠየቅነው የኦሮሞ ክልል ነው የጠየቅነው የኦሮሞ አገር ነው የጠየቅነው ዊ ዶንት ኬር አባውት ኢትዮጵያ ተመለሱ የሚል አይነት ጥሪ እያስተላለፉና ጦራቸውን ኦሬዲ እያመጡ ነው ከኋላ ሆኖ ነው የሚዋጉት ከፊት ሆነው ያዋጉት በሙሉ የትግራይን የአማራን የደቡብን ህዝብ ነው ፊት ለፊት እያሰለፉ እየተዋጉ ያሉትና ኢትስ ኦቨር አዲስ አበባ jechuun duraanumallee naannoo Amaaraa kana keessatti Dabuubii fi Amaaraa fi Tigree waan akkasii loltoota akkasiisan fuula duratti oofaniitti kan isaan lolchiisaatiin jiran yeroon isaanii dhumateetti jira naannoo hunda keessaa itti ka'aati jira naannoo Amaaraa qofaa miti Tigraay keessaa rakkoo ha'u akkuma amma isin hin jeekan jechuudha kanarra jechuun akka sabaatitti keessattuu amma isaan Oromummaa waan jedhu saba isaaniitiin dammeeffatuuf ta'a uummanni kun diluma kana addaan hin beekne ta'a fakkeenyaaf mootummaa kana isaan caalaa tari haguma isaanii kana isaan caalaan jennu mee amma yeroo dhaan tana akkuma isaaniitti uummanni kunis mormaa jira fakkeenyaaf ajjechaan irraa haa dhaabbatu buqqaatiin irraa haa dhaabbatu wanni garteen duratti tahaatiin jiru isin waliigala araaramaa ka jedhu Oromoon haguma isaanii sani dhiibbaa kan irratti godhaa jiru miidhamaa ka jiru illee hagasuma takkaa jechuudha garuu akkasii bes baramma waan addaa waan guruppii addaa fakkeenyaaf kan amma Abiyyi fi Shimallis deematanii wahii paartiilee ta'u waan addaa wahii osoo Abiyyummaan kun akka isaan jedhan kana ta'e yeroo takka takka osoo Abiyyummaan kun akka isaan jedhan kana ta'e silaa bar jannanni samii kanarraa nu roobe jechuun akka isaa ta'uufi miti Oromoon nama ol ta'uuf yookiin ammoo nama miidhuufi miti osoo akkuma isaan jedhan kana taate silaa akkam Abiyyi manu agarruu fi Abiyyi manu beenu Shimallis manu beenu Shimallis manu agarruu kana kan Oromoon meen wajjeesina nun hidhina jijjiira baramne akkuma gaafa wayyaanee tahaa jirra jedheeti itti bu'aa jiru kana waan addaa godhanii jechuudha isaan mee fuulduratti አዲስ አበባ ይሄን ትልኩልን አዲስ አበባ ኧረ በእናታችሁ በጣም ልታሰክሩኝ ነው አሁን አዲስ አበባ ይላኩልን ላሳያችሁ እንዴ አዲስ አበባ የአዲስ አበባ ወጣት ጊዜ የለውም ኧረ ስሙት እኔ ምን አገባኝ በህልሜ አይደለም አይደል አለው ይሄ የማየው በህልሜ አይደለም በእውነት ነው አይደለም ማየው አለው በህልም ነው በእውነት ነው ከምር አዲስ አበባ
ni boya sitti miira isaa to'achuu dadhabee jechuudha. Jechuun maaliif waan hagana gahu kana argee jechuudha. Waan istaadiyoomii keessaa inni waggaa yaada ni lollaa akkasuma agartee qeerroon Finfinneedha yookiin ammoo Addis Ababa waxxaatiin yeroo hin qabu lolluudhaaf ka'ee jira jechuudha. Yeroo hin qabu jechuudha jechuun hin boo'e jechuudha miira keessa seenee jechuudha waan addaati jechuudha. Ani jechuun hogguu waan kana argee bal'inaan faca'e viidiyoon kun naatu gabaabsa keessaa sin agarsiise malee jechuudha. Eega kuni ka'ame booda ansa inumayyuu waan kana mootummaan maal harka keessaa qabaatiin akka jiru juuni shakkii dhugaa feetan jechuudha. Finfinneen tun gara qulqullaa'amtuun dhabde ka bar jechuun mootummaa kana gafeene yoo falminayyuu hanga feene yoo morminayyuu jechuudha. Naannoo Amaaraatii miti bar naannoo Amaaraa mirga isaaniiti bar naannoo isaanii san gaafachuun jechuudha. Finfinnee kana keessa dhukkuba jiru, Finfinnee kana keessa qoshaashi jiru, Finfinnee kana keessa balaa jiru jechuudha. Yoo wanni akkanaa kun argan amma mana manarraa gugguuramaati jira jechuudha. Mana manarraa amma gugguuramaati jira jechuudha. Gaafa san akki isaan hin godhatin jiru torban kana keessa bara dheengadda kayel gadda kana jechuudha. Sababa ayyaana kanaan wal qabatee sababa gartee istaadiyoomii kana karaa gubbaatti gadi babuusu taatan jechuudha. Amman tana bakka seenan dhabaniiti warra akkas quufa gartee qoma dhiibeetiin deemu maqaa kanaatiin funaanamaati jiran jechuudha. Garuu haa ta'utti ka mootummaan kun haga Oromoo irratti gara jabaatu jira kanarratti garaa hin jabaatu waan ta'eef torban takkaaf torban lama hidhaniitiin gadhiisuutu malu. Warri kun ammoo torban takka torban lama hidhamuu sanii miti. Guyyaa takkaaf uummata gartee bishaan qabbanaa guyyaa takka dhiqatee hin beeynetu uummata hannaan jiraatu fi tarii tokko tokko ammoo gartee abbootiin isaanii kawaa qaban ka abbootiin jiraachisan illee hin jiru. Irridduun isaanii hannaan jiraatu uummanni kunni jechuudha. Warroonni amma gartee akkana Finfinnee keessa lafa dhiitan kunni jechuudha. Akkuma isinuu beektan kanama bubba'eetiin galuu dhorge barkama waan biraatii miti jechuudha. Duba amma kuni ka'uuni hedduu bareedaadha. Koottaa na fuudhaa jechuudha. Kana qofaa miti. Sadarkaa ofii isaaniitii uf waamanii koottaa na fuudhaallee gahanii jiran. Mirqaan addaatu ture torbaan kana keessa dhageeffadhaa. እኔ ያሬድ ወልደ ጻድቅ ይባላል። ያያ ዘልደታ ፋኖ ነኝ። የዛ የቆራጡ ሰው የማይገለው ለጥላት የማይንበረከከው ባንክ የማይዘርፈው ህፃናት የማይደፍረው ሴቶችን የማያስገድደው የዛ የቆራጡ የፋኖ አካል ነኝ። ደስ እያለኝ ነው ፋኖ አካል መሆኑ። ፋኖነት ኢትዮጵያዊነት ስለሆነ፣ ፋኖነት ጀግንነት ስለሆነ፣ ፋኖ እየራበው በባዶ እግሩ እየሄደ ጥላትን ገድሎ እንኳን ከጥላት በታምር ጫማ አይወስድም ነበር። ፋኖ እየራበው እየጠማው ሱቅ እያየ ከሱቅ የማይዘርፍ ንጹህ ኢትዮጵያዊ ነው። ይሄን እየቃረ ዋጠው ወንድማችን ጋዜጠኛ አዲሱ ደርቤ ካለበት አኔ ክፍለ ከተማ አካናቲ ፋኖዳ አኔ ኤበሉቲን ጅራማ ኤርጋ ደበርፈዴ ኮታ ነፉዳ ከጀሩዳ ጡንቻ ይሳለ ያገር ሲወተ ጁራ ፋኖ ገርቴ ከንጉን ዱበርቲ ጉዴዱን ቤነ ካቱን ቤነ ከዱሶ ቤላ ሱቂ በናጅ ተች ጎሬቲን ሂን ራዋኛቶ ሂን ፍራን ከባንክ ጨብሱን ቤ እቹን ፋኖ ቁልቁሉ ከይሰን አንካ ከሲሰኒዳ ፍንፍነ ከሰ ታሪት ይራ ቤግ አረንተናሞ ሽንት ቤት ከሰቱ ዶካተኒ በሁ ደደበኒ ይራን ጁራ ነቹኔ እቹን ወር ኩኒ ኢሳኑ ከሰባቲቲ ኑቲ ዴማን ዋን ተሄ ፊዳ ስላ እቹኔ ኦሶ ሚርጎ ፊቲ ገርቴ ከሳን ቀብሳንታት ያዱ ገዱ በቹ ፊ አከነመ ተቆቲቲ ሰባን namarratti dubbachuun gaarii miti garuu isaan akka sabaatitti kan isaan gartee baanii dubbatan malee akka abiyyi waliin miti mee waan kana caalu kan isin kana caalu isaan jabsu kan gartee gaazexaa isaanii irraa kenname dhageeffadha የምትሰሙ ከሆነ ይሄን መልእክት አስተላልፏል። ወንድሜ የአብይ አህመድ ተዋጊ ከሆንክ እጅህን ስጥ፣ የኦነግ ተላላኪ ከሆንክም እጅህን ስጥ። የብአዴን ተላላኪ አድማ ብተና ወይም ደግሞ በቀድሞ ልዩ ኃይል ስር የነበርክ ወይም ፖሊስ ወይም ሚሊሻ ከሆንክም እጅህን ስጥ። ቆያቸው በምንም ታምር የፋኖንና የአማራን ህዝብ ትግል ልታሸንፈውና ልታስቆመው እንደማትችል በተግባር እያየሁ። ይህንን የተረዳው አሸባሪው አብይ አህመድና ምርኮኛው ብርሃኑ ጁላም ወታደሮቻቸውን ናቸው የሚሏቸውን እና እነሱ የሚፈልጓቸውንና የነሱ ብሔር አባላት የሆኑትን ብቻ እየመረጡ ከአማራ ክልል እያስወጡ ነው የሚገኙት። በዚህ ሳምንት ቀጣይ በተለይ በሚመጣው ሳምንት ውስጥ በደንብ አድርጋችሁ ታዩታላችሁ። አንድም ወታደር አማራ ክልል ውስጥ አይገኝም። መርጠው እያወጡ ነው የሚገኙት። ህይወታቸውን አትርፉልን ያሏቸውን በሙሉ እያተረፉ ነው የሚገኙት። ከቻሉ ደግሞ በተለይ የአማራ፣ የአፋር፣ የሶማሌ፣ የደቡብ፣ የትግራይ እና መሰል ተወላጆችን በሙሉ አማራ ክልል ውስጥ እንዲያልቁ ወስነውባቸዋል። ስለዚህ እባክህ እጅህን ስጥ፣ ሴራው ይግባ።
Echuni fakkeenyaaf yoo loltuu abiyyi taate yoo loltuu gartee warra shiraadha kan ashabbaarii abiyyi taate harka kennadhu. Wanni naannoo Amaaraa faannoo fi uummata Amaaraadha hinjifachuu hin danda'amu. Kuni qabatamaa waan baramee jiruu fi abiyyi uummata gartee gosa isaa uummata Oromoodha achi keessaa baasaa jira jechuun hinjifatamee bahaa jira jechuudha achi keessaa hinjifatamee bahaa jira. Kanaafuu dafiitii harka kennadhu. Dabub Sumaalee yookiin ammoo Beenishaangul Tigiree dhalataa Tigireedha yoo taate dafiitii harka kennadhu. Carraan jiru yookiin nuti harka kennachuu yookiin ammoo Oromoo sibiraa baasanii isin achi isin dhiisanii akkasitti duguugumtaniif murtaa'eeti jira. Dafaati harka kennadha kun amma kan gaazexeessaa isaanii beekamaa irraa kennameedha kan gartee isaanii waliin bosona irraa qabsaa'aa jiru jechuudha. Jechuun haala akkanaa kanatu jira jechuudha. Haala jechuun namni propaganda jechuun dhugaadha amma dibbeen kan dhahamaa jiru miidiyaa isaantu qaba miidiyaa guutuu isaan torkaa qaba YouTube guutuu isaan torkaa qaba tokko yoo jala amma cufameeyyuu karaa televiziyonaatti karaa hundaanuu isaan torkaa qaba ta'uyyuu sadarkaa kanatti ilmi namaa jechuudha abiyyi Oromoo achi keessaa fileetii baafataa jira anis yesus wannummaa warri kun tooftamaa warri kun qabatanii deemanii waan addunyaa kanarra hin jirre akkuma isaan jedhan kan osoo ruubuu kanaa nu ta'e guutuu akkanaatii migimaash akkanaatii osoo ruubuu akkana kana ta'e abiyyimmaan silaa Oromoo way akkana rakkataa silaa Oromoo waliin araaramu didanii silaa way akkanatti rakkanna Oromoo silaa badhaabaa oolii araaramu didanii maaliif kaasaa dhiiga tokko saba tokko mire akka isaan jaansaa osoo taate jechuudha baramma takka oonagi amma qaayyu addan baafne oonagi guutumatti waliin nu lakkaahu oonaga ammoo ka isaa dhalataa isaa achi keessaa baafachaati jira isin ammoo dhalattoon biraa fudhaa qaba harka kennadhaa yookiin ammoo guutuu achitti dhumuu deemtanidha inna haala akkanaa kanaadha kan deemaatiin jiru waxxaatiin Addis Ababaa ammoo ka gaafa san gizee yallam jedhe amma gizee dhabeeti akkasitti guuramaatii jira isin jechuu barbaadeeti an Abduu Moobaala Biraay hanga qophii biraatti waliin deebinutti nagayaan naa tura.